Hojjettoonni mootummaa magaalaa Finfinnee jireenya itti ulfaatuun waan laaqanaan ittiin nyaannu dhabne jechuun dubbatan. Godina Wallaggaa aanaa Bunnoo Baddallee keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaa nama tokko ajjeesuun nama lama immoo fuudhanii achi buutee dhabamsiisanii jiraachuu dhagahame. Godina Jimmaa keessatti sababa waraanni bilisummaa Oromoo guddachaa jira jedhuun walgahiin guyyaa guyyaan itti cimee jiraachuu jiraattonni dubbatan. Harka fuunee Ashawaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo gabaabduu akkasii qabannee dhufnee jirra. Hamma odeeffannoo keenya xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenya namoonni YouTube kanaaf haaraa ta'an subscribe gochuun maatii YouTube keenya akka taatan isin jecha like share gochuun nu jajjabeessaa dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya har'aatti isin dabarsina. Hojjettoonni mootummaa magaalaa Finfinnee jireenya itti ulfaatuun waan laaqanaan ittiin nyaannu dhabne jechuun dubbatan. Barruun dhuunfaa biyya keessaa The Report jedhamu aangawoota magaalaa Finfinnee obeeffachuun gabaasa baase irratti hojjettoonni mootummaa mindaa gad aanaa argatan jiraachuun itti ulfaate laaqana nyaatan waan hin qabneef yeroo laaqana isaanii dhaabbilee amantaa dhiyoo isaanii jirutti dabarsanii deebi'an jechuun gabaase. Yaadni aangawotaa kun kan dhagahame wixinee labsii hojjettoota waggaa 6 booda fooyya'uu ba'uuf jedhu irratti mariin wayita gaggeeffamudha. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti waajjira Public Service fi misooma humna namaatti hojii gaggeessaa kan ta'an obbo Abrahaam Daggafaa barruu kanarratti akka ibsanitti jireenyi hojjettootaa haala baay'ee nama gaddisiisu keessa jira jedhan. Godina Wallaggaa aanaa Bunnoo Baddallee keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaa nama tokko ajjeesuun nama lama immoo fuudhanii achi buutee dhabamsiisanii jiraachuu dhagahame. Biyya Itoophiyaa keessatti nama ajjeesuu fi mana namaa gubuun akka yakkaatti hin ilaalamu. Akka jiraattonni aanaa Bunnoo Baddallee jedhanitti dhiittaan mirga namoomaa mootummaa Itoophiyaatiin nurra gahaa jiru humna keenyaa ol nutti ta'ee jira jechuun dubbatan. Akka jiraattonni kunniin jedhanitti biyya keenya keessatti mirga lubbuun jiraachuu dhabne jechuun dubbatan. Godina Jimmaa keessatti sababa waraanni bilisummaa Oromoo guddachaa jira jedhuun walgahiin guyyaa guyyaan itti cimee jiraachuu jiraattonni dubbatan. Yeroo uummanni Oromoo waan isa miidhuu fi waan isa hin miine adda baasee beekuu keessatti mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo bakka hunda keessatti shaneen diina uummata Oromootii uummata miidhaa jirti jechuudhaan walgahii yeroodhaan akka baasaa jiru dubbatama. Godina Jimmaa keessatti sababa waraanni bilisummaa Oromoo guddachaa jira jedhuun uummanni hojii dhiisee guyyaa guyyaadhaan walgahii taa'aa jiraachuun dhagahame. Nama walgahii kana hin dhufne shanee deeggarta jedhanii mana irra gubuu hidhaa fi dararaa gurguddoo akka irraan gahaa jiru jiraattonni dubbatan. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan xumurree jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isin jecha namoonni YouTube kanaaf haaraa ta'an subscribe gochuun maatii YouTube keenya akka taatan isin jecha akkasuma like share gochuun nu jajjabeessaa dhaamsa keenya waan nu dhaggeeffataniif galatooma.